yeroo biyya arabaatii galtan warra keessan irratti muudii qabatu jechuun dhagee. Iwa kalaas ta'ali maa biddi yaa hee wantitti yaa kara nyaata irratti immoo maa biddi nyaata biddeenii nyaadhu ruuza malee ziftii nyaadhu dhaqeeti saree haadha kan keetiif abbaa kan keetii warra udaan sirraa xarageessee guddisa irratti muudii qabattaman deebi'anii warra Ameerikaa Awurooppaadhaan WhatsApp maami nigo dhiigni hudduu keessan keessa gadaba heewaanota haadha keessaniiti warra keessan irratti muudii qabattuusi isaan beeku afaan amma sinaasaa jirtan kan harkaan idaa birrii sinitti baasanii biyya ormaa sin erganii irratti muudii qabachuutti katan taa'ee gadi waan nyaatte nyaadhu waan hojjetaa turre wallaallee nuun shinti beetii dhiqaa turre isa kaminaa dhaqinya babbaa keenya tuffannaa idimeen keessan sinittaa gabaabbatu akka waan immoo malkiin isaanii waggaa 100 taa'u torbee naman fixu kan inni ashaaroo si fakkeessee lafa si kaa'u biyyi keenya jechuudha adabadhaa warra keessa irratti akka muudiin qaban